Barneexaa Machooftuu. Egaa dachiin bona uffattee baatii 10 rafuu fi masqalli boor kabajamee Gorogobbaash jedhamuu fi kunnoo sa'aatii 6 walakkaatti hoteelli Addabaabaayii biraa sagalee daandii raasuun sirbaan boba'aa jira. Kana gidduutti kan dalga itti galee jiruun obsasaa fixee yakkamaan baraa tokko barneexaa bal'aa bitee fuula isaa ittiin dhoksee mana dhugaatii lixee halkan walakkaa sanaan fiixee hoteelaa qabatee jiinii dabilii tokko utuu dhuguu ajajatee intalli taa'aa turte teessoo 3 darbitee qofummaa namichaatti akka waan gadditee karabaataa gudeeda ishee keessatti harma ishee sirreessaa namoota shubbisanii fi sirba iyyaa jiru keessaa ija ishee lusus gootee tamboo aarsaa of teessisaa haasaa kanatti fufte. Hai bareeda. Erga filattee teessee taa'umsa abbaa lamaa atis hiriyyaan qabdu taa'uu ni danda'amaa? Cal. Egaa callistees dhiistees inni dhimma koo miti. Amma anaafis jiinii tokko naa biti. Daqiiqaan utuu hin du'iin ijaan buusifattee faana dhuguu eegalte. Utuu bubbisaa sirbuu muuziqaan Alii Shabboo gootee adda isaatti yeroo aarsitu tamboo mataasaa achi qabee fuula isaa irraa jallisee jiinii dhugaa lafa ilaalaa akka waaqaa callise. Fuula isaa irraa tuffii isaa yeroo agartee akka inni yoomuu tole hin jenne barte. Dhiira miti hin dubbatu maaltu afaan isaa cufe? Jiinii qofa moo jinni akka koos dheeboteetu kanas dhufe? Jettee sammuu ishee gaafachaa onneen isheetti kana dhaamte. Quboota isaa duwwaa ilaalaa qeerroo ta'uu isaa tilmaamte. Dargaggeessa isheen dhufnaan mirgaan dabbaa isheetti fiigu harka isaa bitaan hiixatee kan sabbata harma ishee hiiku qofa bartee akkamtaati har'anni kun itti dhiisee tuffii fi callisni isaa kabaja ishee yaadachiise. Kanan jedhu jetteen qalbii isaa harkisaa fuulli kees laftis dukkanaa'eera maalidha fallisaa? Sarbaa ishee irraa harka isaa keessee quba isaa ofirra sigigsaa 1,000 naa kaffallaan an halkan keessiin ibsaa. Yaada jettutti darbatte ol jedhee seeqeef kolfa isaa jalqabaa argatte. Areeda reefuu haadame fuula finnisaan faalame kan barneexaadhaan qadaadame irratti argite. Innis kolfaa haasaa isheetti lixe. 1,000 halkan ibsuu akka dandeessu nagarree akkamitti uumaan samii maleekummaan sin qacarree jedheen. Itti dhaga'amnaan miirri moo'amuu dhabuu maleekni akka koo Rabbi biratti gatiin qabu yeroo jettuun akkam jedheen jiinii isaa unachaa haasaa ishee hubachaa. Ani jirbii maashooti ani simbira halkanii ijootni koo kan dukkanaa malee miidhaga guyyaa hin arganii. Kolfee burcuqqoo isaa ol kaasee cheers jiinii tokko badhaase. Jecha ishee kana booda koorri miira isaa injifatee alli isaa akkas jedhee ifate. Nama abdii hin qabne irratti sa'aatiin kee dhumaa jira. Deemi deemi ibsi nama biraa an dukkanni naaf ta'eera. Akka ijoollummaa suuta dhume hoomaan jamaa. Hoteelicha keessatti sa'aatiin 7 darbe kana boodeessa deemama. Tumaadhaan guutamee daariin jilba ishee hundisaa akka baaxii bataskaanaa seenota irraati dubbisaa. Deemsa ishee utuu eeguu jiinii tokko dabalatee jiinii ofiif dabalsiistee tamboo ishee ajjeestee tamboo haaraa qabsiiste. Hoteelichi sirbisaa onnee ishee wajjin dhikkisaa. Hoteelichi ifnisaa quba miila ishee keessatti calaqqisaa. Hoteelichi fooliinsaa shittoo morma ishee irraa wajjin wal gidirsaa. Hoteelichi bulluqnisaa dafqa adda ishee irraa hanga saggootti gaggeessaa. Galaanni machaa'aa fi sagaagalaa isaan biran ga'u
ofirra galagala. Akka boriif hin rifannee akka isheen hin kutne abdii sarbaa ishee ilaala. Abaaboon ati tumatte sun akka ajaa'ibaa miidhagdi. Yeroo inni jedhuun ni rifatte. Jilba ishee akka inni ilaalaa jiru barte. Maaliif abaaboo san akka tumattee yaadaan liqinfamaa yaadachuu eegalte. Seeqaa itti fufte. Jireenyi koo kanuma. Lafti ni dhiyaa. Ani hirribaa ka'een mana kana keessa balali'a. Abaaboo hin gogne lilmoo irraa hojjetadhee madaa koo ittiin dhoksuufan abaaboo tumadhe. Jiinii dhugaa jiru dhaabee madaa akkamii jedheen qalbii isaa sassaabee. Sitti meembar bosona qoree fi muka gurguddaa qabu keessatti simbirri halkanii ija hin qabdu sagaleedhaan daandii akeekkatti. Anis qoreettiin bu'ee gufuutu na argate. Xiqqoo qalbeeffatee itti fufee dabaree isaa eeggate. Ni gaafate. Gaafa sana sagaleen keessa ture. Ni deebiste. Halkan sana nama akka keetti hin gurgure. Ciigoo isheen dubbattu qalbeeffannaan daddabalee walirraa fo'amee itti mul'achuu eegalee. Lammii hoteelichaa malee lammii addunyaa akka isheen hin taane yoo cubbuu hojjetellee cubbuun sun mana sana akka hin baane dirqama uumamaatti taanaan malee dhimma isaa akka isheen hin qabne gaafa isaaf galee dubartoota sabrii qabaniif kan goroora cabsu ishee ofirra kaa'ee akka korbeessaa hobobsuu dadhabeera obsu. Yeroo kana ayyaanni keessa isaa halkan kun utuun fixiin sa'aatii fi gadaasaa ishee wajjin har'a bulii jedhee itti asaasaa. Akka daabboo ayyaanaa baalli warqee haguugee ho'aaf mi'aa ishee keessa utuu qaamni kee ruuqee ka'i addunyaa ishee keessa cuubamii daarii qullaa ishee ga'ii cubbuudharraa hawaasni sitti fiderraa har'uma qulqullaa'ii sababeeffadhuutii machii jannata ishee of galchii isheen simbira halkaniitii ayyaanni ishee galgalaa addunyaan ishee galgalaa. Atis barii waamii nagaatti dhaamii jedhee itti asaasa keessi isaa. Miirri isaa yeroo kana amantii isaa ganee of amane qaamuma isaa amane. Daqiiqaa 5 booda jiinii fixanii qarshii 200 burcuqqootti hirkisee mana duuba wajjin lixanii. Sababni isaa afaaniin walii galee onneen hangamuu obsu baarneexaan onneen dhoksu baarneexaan miiran dhoksu. Simbirrii halkanii ammoo bakka bultii argachuuf hojiin ishee hangafaa kan irraatii eegamu sagalee baasuu qofaa. Galatoomaa.